Poolisii Suudi Arabiyaallee Jawaariitu ajajaa jira. Dhageeffadhaa waa sheeytichi kun jedhu. Aboo ijoolleen san Rabbi haa qabu. Ka Jarmanii haala mijeessus Rabbi haa qabu. Ka Suudii haala mijeessus Rabbi haa qabu. Ka Yamanii haala mijeessu Rabbi haa qabu. Gurbaa itti kaasisan bira Rabbi haa dhaabatu. Tokko itti ka'e guursisan jira poolisii Suudiillee malaayisuma ajaja. Ilmi namaa akka bineensa ta'ee fi bineensarra akka badaa ta'e waan ijoolleen teenya wasana Suudii fi Yaman irratti wal godhaa jirtu laalaa jirta. Namni keessumaa namni amantaa tokko qabu bira dabree namni dhiiga tokko qabu bira dabree namni afaan tokko qabu akka wal godhaa jiru. Haadha innamaa yanshaa min aljahl. Deemee manba'ani isaa wallaala jechuudha. Wallaalli waan naman goone qabu kitaaba irra qaraanu waaqi'aan argaa jira. Waaqi'aanii zaahira argaa jirra jechuudha. Namni najjeeftanii guyyaa meeqa nyaanne tarma takkitti waan kutachiisaa jiru nama haati xiyyana qofa qabdi anuma tokkicha na dhiisaa jiru waan barbaaddan maallaqa na gaafadhaa jiru karatti gachiibsee qalu kana maal si argisiisa bar waan argamu hundarraa waa qara'uu qabna qaraati hoggaa jiran saxraa kitaabaa qofa qaraa bananii qara'uumi kun maal argisiisa ilmi namaa yoon baratiin akka bineensa irra badaate bineensa ga'u bakka bineensan gahu waan ijoolleen teenya wal godhaa jiru asuma waan agololchaatiin mucaan hin gadda qalan magaalaa Harootii fi taaziyaan itti danqaane bara kun maal argisiisa wallaala keessumaa barnoonni amantaa islaamaa rabbi subhaanahu wa ta'aala min ajli dhaalika katabna على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا جابر كرا ربين نيمين ألت إلما نماتك وجيسون أكوان نمبوت وجيسوتي من مريد من الإسلام أوروميادس كليق القلال إنسا بلالي فنا بار أنا نبالالي فنا أكا مجلس أورومياد تجاني لبسي باس لبسي قرارة كان ميديا را لبسي بامدون تاني لبسي كان دوران دابا نقراتين amantaa qarawuudhaan kitaaba qarawuudhaan amorri akkasin nama qaqqalusun bar wayifu waan tamaaranillee taatu waa tamaarani waan dho isaati miti miidiyaarra laalaa jirte mee ijoollee ol fixu taana rabbi nurraa haa dhaabu rabbi isaan haa qabu yaa rabbi yaaminillee joo wadaanye qodaajuma akkam rabbi walitti qabu أبو جولين سر ربي هاقب كجرماني عالم جيسوس ربي هاقب كسعودي عالم جيسوس ربي هاقب كيماني عالم جيسوس ربي هاقب غربا اتكاز سمبر ربي هاقب توكو اتكاز غرسي سجر بوليسي سعودي اللي ملاي سماء ججا نريد أمرين ماندل نما جولي بلقوك أبسيسا جرسن ربي عالم جيسوس بلقو ربي هاقب ورى مكان والي سرمون نمانيات namanya jollen teenya achi yaate wal nyaattu garu waan diinni nun godhin wal godhaa jiru kanaa miti waan diinni nun godhin wal godhaa jirti mee jolleen san rabbi haa qabu jolleen san rabbi haa qabu kana ga'an dalagatu rabbina ezeeyit meemmatun aadaa oromoo keessa jirti yaa boleessu amma gurbaan sun nama biyya tana keessa jiru warri kanaa kun hundinuu warri biyya keessa taa'ee nama arrabsu isini yaagaltu su'udittuu hin baane warri biyya keessa teessanii komantiidhaan nama arrabsitan seeraan seerri akka itti isin gaafatu biiga yaadadha mataa keessan gartee biyyi tun seeraan bulti seera qabna namni nama arrabse yakka maaliif adam itti si gaafachiisa si galee akkasii badii dura haa wal gorfannu sooshaal miidiyaa kanarraa tanumaan dhaammaddaa viidiyoon amma reefu kaayisan hagartee viidiyoon san maal jaa lamaan kaaye ilaal boleeyyan kiyya viidiyoo lamaan kaaye lamaan inaanji tokko waan ati iccitii garaa keessa baadhachuu dadhabdee ol baafte higa akkamitti ololan irra oofan iccitiin tiyya kami baate maarre jettee aaruun qabdu ati maaliif if keessa teessisuu dadhabde
eega ol baafte hoo hay ammaaliif hin firraataa kaanit dabarsuun dirqama ta'an siin jee viidiyoo saniin kaay barnoota guddaa isin hitaa fooloo naa godha laayikii naa godha sheer naa godha hadaraa oromooti akkanaan isin hinja du'aayii jimmataa ta'asirii rabbiin kee balaa du'aayiidhaan godha rabbi aannan sa'aat akka rabbi nu haa godhu maqaa keenya kabade kana maqaa kana rabbi nu haa warra maqaa keenya nu balleeyse kana warra obboleessa dhiiga gannaqe odoo tokkoon hambifne dhiiga namaa rabbi lafatti hin dhiisu rabbi isaan haa qaqqabu wallaahi nama lubbuu namaa ajjeese tokkollee odoo hambifne rabbi isaan haa qabu namuma hamtuu yaadu hunda rabbi haa qabu dhiiga daa'ima ijoollee teenyaa san rabbi haa baasu rabbi haa arku haa dandeeytii qabu haa dhiisisee bariisisu higa bakka isaan seenanitti mootummaa suudii san rabbi haa agarsiisu rabbi isaan haa qaqqabu tokkollee hambisi warra nama dhiiga gannaqe tokko Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya ilmaan keenya jaalatamoo qabsaa'ota haqaa hayyoota siyaasaa fi amantiidha. Hayyoota siyaasaa Oromoo hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyoota qabsaa'ota Haaji Jawaar Mohammad Jabbaalii fi Haaji Jawaar Mohammadii fi hayyoottiin haqa baasuu fi dhiiga Oromootii fi rakkoo nama zallamee baasuudhaaf deemtan rabbi jazakumullahu khayra rabbi isin haa gargaaru dura isiniin jedha. Amiin. Maqaan kiyya Sheekh Nasruddin Sheekh Mohammadii jiraataa Harargeeti ammoo quuqama qabsoo gaafa qeyrootti irraa kaatee ilaa gaafa hanga ammaatii isin deeggaruuf isin jala jira. Kuttoo taanta biyya guutiitii wajjin ta'amma ammoo yeroo dadhabaa dubbachuu hin dandeenye hafiigee dheessuu hin dandeenye ka awwaalame baafta kan rabbi haqa keessan kan dhokate rabbi haa baasu nagee rabbi isin haa godhu aboo qabsoo isin tikaata rabbi fiinxe isin haa baasu oolalootaa fi namni faayidaa qabu gaaf tokko nabiyyallaa Muusaa nakiyya rabbiin dubbateeni yaa rabbi ilmuma namaatiin na cinqee firraa narraa qabdii narraa dhokennaa rabbi nakiyya subhaanahu wa ta'aalaa akkuma Muusaan dubbate nama kana anuma ka isaan uumeewu nan dhiisan jedhamni namni immoo namuma sadi dubbataa nama beekumsa qabu ka horii qabu ka bareedummaa qabu takka nama sadeen isaanii jiru kana hinaaffaa dubbatanii hinaaffaa bakkana godhatanii waa takka laalanii jeejee nama irraa faayidaa hin qabne namni dubbatu hin jiru kanaaf hayyuu keenya hayyoota siyaasaadhaa Haaji Jawaar Mohammad haqarra jirtaa dhunqulfamoonni fi warri haqaa cuftinuu si wajjin jiran gufuu sin raa qabu ta'itti haate fiinxa si haa baasu haqaa wasi haa qunnamsiisan haraa haqaarra si haa oofu waan itti laphaate hujii rabbi bakka haa ga'u waan itti haate tan galmaan geessaa fiinxa si haa baasu guyyaa jummaatiin nagayaa fi gammachuudhaan naa jiraatu bobbaa galaa isa warri harkoos Oromoonni sheer laa godhaatii Jawaar Mohammad Dabbal warra taraa amma haqa baasuu kanaaf lappe isin cuftuu galatoom jechaadha isaan naagee Oromoonni salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh khayri gurguddoo argadhaa abbaan kana fuudhee naagee dura arkees qabsaawaa dhugaa haqarratti hundaa'u haadaanumaan billees tokkummaa rakka hundaa'u jaa fiinxa dhaabaa nagaa naa jiraadhaa salaamu alaikum. Haji asirratti namichi kun eebba haadhaa moo eebba abbaa moo eebba rabbii qaba jettu kana akkasattuu barbaadee akkas biyya hambaa seenee biyya mootummaa guddaa qabdu kana keessa seenee hattuu nama qaltu kana kan ifa baasee yakkamaa seeratti dhiyeessu kuni nama tokko ta'e akkam jettanii eebba haadhaa moo eebba rabbiiti jettu. Wallaahi kun akkana gaafa gartee nama sadi kaa karaa haadhaa keessatti ijoollee dubbate Iisaa fi Jureeji sajanii tokko qofaa dubbate. Muujizaa rabbiin Jureejii fi Iisaa kan rabbi kenneef. Eebba haadhaatiif ni qaba. Namni kanaa kun namni nabiyyoota